Rediyoon daandii hakaa wabii sabaaf biyyaa umurii nuuf dheeressii mee nuuf dagaagsi Allah yaa Rabbii khiyyaa. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota maatiiwwan raadiyoo daandii haqaa kan kaaba kibbaan bahaadhaan biyya keessa fi biyya alatti argamtan hawaasa keenyaa kabajamaaf qaqqaalii egaa qophii keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jira. qophii keenya guyyaa har'aa keessatti hayyoota amantii qabannee dhiyaannee jira. haala wayitaawaa biyyattii keenya keessatti deemaa jiru hayyoonni amantii ija akkamiitiin ilaalaa jiran dhaamsi isaanii gorsi isaanii akkuma kanaan dura hawaasa keenya fayyadaa ture kallattii kanaadhaan dhaamsa adda addaa yeroolee adda addaatti nuuf dabarsaa turan hardhassi hayyoota amantii lama Los Angeles fi London irraati qabannee dhiyaannee jirra. hayyoonni amantaa nu qabannee dhiyaanne London irraati Dr. Kenna Dr. Yusuf Nuree Dammaa fi akkasumas Los Angeles irraati luba Dr. Gammachuu Olaanaati. egaa yeroolee adda addatti hayyoonni kennaa dhaamsa adda addaa nuuf dabarsaa turuun isaanii ni yaadatama. yeroo ammaa kanatti illee mee toora gubbaa jiranii isaan simannee gara qophii keenyatti achi fulaana. hayyoo kenna yoo yaa'an haa dhufu baga nagaan nuuf dhuftan. Faatu Abdulamza eebbifami. Galatooma. Horaa bulaa baga nagaan nuuf dhuftanii. Dr. Yusuf Ayyeegaa inshallah isinirraatii jalqabaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jenna. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. egaa luba Dr. Gammachuu Olaanaa isinilleen horaa bulaa deebanaa egaa yeroolee adda addaa irratti sagantaa kanarratti argamuudhaan hawaasa keenyadhaa fi dhaamsa adda addaa nu dabarsaa turtan baga nuu dhiyaattan umriin keessan nuuf haa dheeratu. Ulfaadhu Lamza. Anis gammachuu guddaan qaba. Ayyee. egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota keenyaa hayyoonni amantaa keenya guyyaa har'aa dhaamsa mata dureelee adda addatti irratti nu dabarsuuf jiranii hamma xumura qophii keenyatti nu faana bu'aa jechaa kan qophii kana saniif gaggeessu ana obboleessi keessan Hamzaa Booranaati. egaa mee jalqabaa jijjiirama biyyattii keenya keessatti deemaa jiru kan ija akkamiidhaan ilaalan kaleessi akkam ture har'a garamitti tarkaanfataa jirra waan jedhu hayyoonni amantii bifa kamiidhaan xiinxalan waan jedhu gabaabinatti nu ibsanii gara gaaffiiwwan keenyatti achi fullaana. egaa Dr. Yusuf mee gara biyyatti illee dhiyoo kanallee bootanii deebitan haala jiru kanaan durallee quba qabdan waan deemaa jiru hordofaa jirtan garamirraati garamitti deemaa jirra akkamitti jijjiirama kana xiinxalaa jirtan Dr. Yusuf. Galatooma asirratti nu afeeruu keessaniif baay'ee isin galatoomfadha. biyya keenya akkuma namuu beeku kan namuu quba qabu waan isin irra dhufte silaa seenaa walitti haasa'u hamma yeroon hin jirtu wanni amma irra jira jijjiirama guddattu jira gammachuu guddattu jira gammachuu tana rabbii waliin nu haa dhaabu waan argame kana rabbii nu haa itichuu tamilkoofnee fuuldura nu dabartee milkii gammachuu walitti dhaabattu rabbii nu haa godhu jennee rabbi kadhataa jirra. gammachuu guddaa jira jijjiirama guddaa jira jijjiirama waan duraan namni eegee olittu jira biyyi teenna. Ayyee hedduu galatooma Dr. Yusuf. egaa mee luba Dr. Gammachuu Olaanaa kanaan durallee dhaamsa adda addaa dabarsaa turtan yeroo lammiin keenya dhiigni dhangalaafamaa ture sanfaa hadheeffattaniitidha jabeessitanii dhaamsa dabarsaa turtan mee luba kaleessi akkam ture har'a garamitti tarkaanfataa jirra jijjiirama deemaa jiru kan ija akkamiidhaan ilaalaa jirtan luba. Baay'ee galatoom Hamzaa. Akkuma ati beektu waggoota dheeraa kaase keessumaa waggoota sadan darban keessatti sabi keenya bifa adda addaatiin keessumaa karaa nagaadhaa gurmaa'ee dhiibbaa hamaa isarra jiru akka inni dhaabbatu akka biyya sana keessatti sirni dimokiraasii iddoo gadi qabatu akka kun dhufuu hawwii guddaadhaanii aarsaa gurguddaadhaanii gaafachaa ture. Isa kanaaf hundumti keenya karaa dandeettii keenya sagalee uummata keenya ta'uudhaan akka amantootaatti immoo kadhachuudhaan baay'ee irratti yeroo keenya dabarsaa turre sabiin kaan immoo jireenya isaatiif lubbuu isaatti dabarsaa ture. Amma yeroo muraasa asitti immoo dhama'inni uummataa kun akka inni ija godhachaa jiru argaa jirra. Isa kana baay'eefnee gammanna. Isa kanaaf waaqayyoonis baay'ee galateeffannaa. Wanta amma ta'aa jiru tuqaa afuriinan gabaabaadhumatti jechuu barbaada. Inni tokkoffaa kan yeroo ammaa arginu kan baay'eetti gammaduun nurra jiru kan cimsinees qabachuun nurra jiru sochiin uummataa gaaffiin uummataa dhiibbaan kuni mootummaadhaan simatamuu isaa argineerra. Jechuun mootummaan gaaffiin uummati kaase kun qaceelaa akka ta'e fudhatee ofii isaatiis akka irratti hojjechuu danda'u isa kana fudhachuunsaa inni kun baay'ee waan nama gammachiisudha. Isa kanarratti namni keenya ittuu cimsee jajjabeessee fuulduratti geessaa waan jiru natti fakkaata. Isa kana akka inni cimuun irra jiraatudha.
Inni lammaffaan immoo seenaa biyya keenyaa keessatti moototi warri biyya bulchanii yeroo hundumaa balleessaan uummataa isaan ofii isaaniitii balleessaa isaanii nuti balleessineerra jedhan. Amma yeroo ammaatti dhiibbaa uummataatiin gidiramsa biyya sana keessatti ta'aa jiruun mootummaa dhumti mataansaa balleessineerraa kanaaf dhiifama gaafannaa irra darbaniiyyuu mootummaadha kan mirga namaa miidhee kan garmalee namatti darbee jedhanii kun dhuga ba'umsi kun dhalachuunsaa waan guddaadha. Isa kana akka qajeelaatti akka gammachuu guddaadhaan simachuutu namarra jira. Tokko kana argineerra kun baay'ee itti gammannaa. Keessumaa akka abboota amantiitti kanatti baay'ee gammannaa. Hidhamtooti hiikamuun isaanii guutummaatti yoo hin ta'in iyyuu hidhamtooti baay'een hiikamuun isaanii inni kun baay'ee nu gammachiiseera jira. Inni lammaffaan immoo warri amma aangoo qabatanii biyya sanatti biyya bulchaa jiranii kakuu isaan uummataaf galan keessumaa seera dinagdee fi siyaasaa akka fooyya'u abdachiisuun isaanii inni kun arfan dhama'inni uummati keenya gochaa ture gaaffiin uummati keenya gochaa ture karaarra jiraachuusaa gara gaariitti adeemaa jiraachuusaa arginaa. Isa kanatti baay'ee gammannaa fuulduratti immoo karaan adeemuu danda'us kanuma duwwaa nutti fakkaata. Hayyee hedduu galatooma luba Dooktar Gammachuu. Akkasumas Dr. Yusuf Nureen kanumaan wal qabsiisuudhaan qabxiiwwan jijjiiramaa deemaa jiran kana ija akkamiidhaan ilaaltanii isinillee yaada keessan qabxiiwwan murteessoo kanattu ta'aa jira uummanni keenya kanaaf deeggarsallee ba'aa jira kanaaf tumsa taasisaa jira wanni isin jettan aga kaleessa irraati jechuudha. Har'a ammoo jijjiirama dhufe kan ammoo warra didaa jirutti jira. Warri dhiigni dhangalaa'uun dhaabbatuusa kanarraati hedduu gaddanitti jira. Warra ammoo argitanii namni mana hidhaa ba'uu kanallee argitanii mootummaa keessa mormaa jirutti jira. Adeemsuma deemamaa jira kanallee warra danquuf deemaa jirutti jira. Waan kana mee isin akka hayyuu amantaa tokkotti akkamitti ilaaltan? Namni nagaa jibbu, namni argitanii warri tokkoomuu jibbu waan kana akkamitti ilaaltan akkamittiidhanis ummanni keenya waan kana dura dhaabbatee waan argate kana tikfatee dura deemullee ka danda'u mee isin ija akkamiin ilaaltan Dooktar? Galatooma biyyi sun yeroo dheertuuf qoreen dharaa qoreen sharri'ii qoreen badduun oorramaa turtee abaqaalamaa turtee dur qoree santa karaa jirtu gufuu karaa keessa jirtu sanitti dukkanatti dabalamee namni argu osoo garree qoretti bu'anii boollatti bu'anii namni miidhamaa. Amma ammoo aduun bariitee qoree sanni garta malee qoreen fuudhamtee miti. Bakka tana diqqoo uummanni qajeelatti beekuu nama barbaachisa. Qoreen waggaa dheeraa keessatti bakka hunda kaayamte sun hunduu fuudhamtee miti. Garuu lafti bariitee bakka qoreen jirtu, bakka mukni jiru, bakka gufuun jirtu, dhagaan jiru san ifirraa arguu ni dandeetta jechuudha. Wanni dur zamana dheeraa duuba kaayamtee uummataan rakkisuuf kaayame sun waan hin fuudhaminiif summiin zamana dheeraa uummata keessatti facaafamte sun waan hin dhiqaminiif rakkoo guddatu jira. Wanni amma argame dheengadda walgahii irratti argame sun mata duree rakkoo saniiti malee rakkoon hagas jechuu miti. Sanii wajjin ammallee wanni isaan yaadan guyyuma sanillee hagasii miti waan guddoo yaadanii garuu rabbi akka isaan yaadan hin goone sanii gadi godhe duuba wanni guddoo nama barbaachisu namni milkoofne injifanne jedhee if dagachuu dhabu wanni jabduun. Yeroon caphan yeroo ati milkaa'e jettee if dagattu. Yeroo ati milkaa'e jettee bu'aa milkii sanirratti wal dhabbii eegaltu. Moromee eegaltu. Ana bu'aa sirra dabarfata. Ana qooda kan argatu qabaa yeroon eegalamtu yeroon cabiisu dhufu yeroo sana. Waan duuba rakkoon hin dhumatiniif, hojiin hin dhumatiniif, wanni guddoon xaxamtee jirtuuf, waan san hiikuuf, hojii guddoof yeroo dheertuu nama barbaachisuuf afaan tokko taane osoo dhaaba kamii ilaalle, osoo naannoo kamii ilaalle, amantii kamii ilaalle afaan tokko taanee tarkaanfannu qofaa injifachuu dandeenya. Karaan biraa kan injifannuun tokkollee hin jiru. Wanni ani sirra jechuu barbaadu namni gargar qoqqoodamuun baartii garagaraa tahee namni gargar qoqqoodamuun dirree nagaa qabdurratti. Yeroon kubbaa taphatan dirreen kubbaa sun qophoofte irratti namni kubbaa taphachuu danda'a. Bakka kubbaan dirreen sun hin jirre irratti namni kubbaa taphadha jedhee yaadu. Akka hawaasa keenyatti waan hundayyuu if duuba keenne
tokkummaa qofaa laallee abbaan fedhe nu dura haa deemuti arga. Tokkichuma nu dura jiru kana faana deemnee akka hamileen teenya dheertuun sun bakka geettu godhuun dirqama nama keenya hundaati. Osoo filmaatan ta'in. Filmaanni yoo san godhuu baanne ta duri deebi'u. Ta duri deebi'uu waan hin dandeenyeef hidhat deebi'u, du'at deebi'u, qoodama deebi'u, saamama deebi'u, miidhama deebi'u waan sanit deebi'uu hin dandeenyeef tokko taanee wal jala deemnee wal caqafnee bu'aa dhuunfaa hundaa irra dabarree bu'aa gamtaa kana laallee afaan tokko deemuun dirqama yeroo ammaa kanatti milkii ifaa adu'uu nuu mul'atte garuu badiin hin dhumanne haga badiin dhumattee lafti hunduu qulqullooftutti haga lafti summiin hundi lafa keessaa baatutti afaan tokko taanee hayaanu jedha. Dr. Hedduu Galatooma Dr. Yusuf Nuuree qabxii bareeda kaaftanii qabxii kan silaan booda irratti dhufu yaadee ture isiniyyuu qabxii kan kaaftanii jirtan mee luba Dr. Gammachuu qabxii kanarratti akka isin dabaltan barbaada. Egaa akkuma beekamu muummichi ministeeraa waamichaa dhaabbilee siyaasaa fi taasan dhaabbilee siyaasaa biyya alaa keessa maddeeffataa jiran maddeeffatan jiran hidhannoon illee akkasumas kana nagaadhaan qabsoo geggeessaa jiran irra caalan isaanii gara biyyatti deebi'aa jiran. Akkasumas miidiyaaleen waamichi taasifamee fi miidiyaan gara biyyatti deebi'ee OMN illee ni jira. Egaa yeroo ammaa kanatti dirree siyaasaa san bal'isuudhaaf hojiin hojjetamaa jira. Egaa mee qabxii amma Dr. Yusuf Nuuree kaasan kanattu jira. Biyyattii nu tasgabbooftee jirtu dhaabbileen siyaasaa 55 ol yeroo ammaa kanatti uummata keenya yeroo ammaa kanatti hin barbaachisaa. Dhaabbileen siyaasaa amma biyya galan kun keessattuu ka Oromoo irra caalan isaanii dhaabbilee siyaasaa Oromooti ka biyya galaa jiranilleen dhaaba adda addaa ta'an hundi isaanii kaayyoon tokko bifa kamiidhaan gurmaa'anii amma Dr. Yusuf akka jedhanitti biyyatti san keessa qoreeddoo jira biyyi tasgabboofteen dhaabbanne yeroo ammaa kanatti sochii filannoof deemsifamaa jirutti jira. Mee isin akka hayyuu amantatti luba Dr. Gammachuu waan kan akkamitti ilaaltan? Akkamitti dhaamtan mee kana wal qabsiisatee yaada keessanillee nu qooda. Hamza baay'ee galatoomi. Gaaffii kee kana karaa lamaan deebisuu barbaada. Tokkoffaa isa jalqabaati gaaffiitti jalqaba gaafatte wajjin walitti qabee deebisuun barbaada. Baay'ee murteessaadha wanta ta'eef. Amma biyya keenya keessatti haalli biyya keenya keessa jiru yeroon kun yeroo tiraanziishiniidha miti yeroo geeddaramsaati. Lafa barbaannu hin geenye adeemsi keenyas hin xumuramne keessaas ol ba'aa jirra wanta ta'eef biliqiin sun baay'ee yeroo hamaadha yeroon kun. Isa kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Hawwiin saba keenya kan jireenya namaas itti dhume, hawwiin saba keenya biyya isaa keessatti sirni dimokiraasii dhalatee namni hundumtuu mirga guutuudhaan bilisaan akka jiraatudha. Dinagdee isaa oomishatee biyya isaa keessatti abbaa mirgaa ta'e abbaa sabaa ta'e akka jiraatu barbaada. Kanaafitu amma inni kun hundumtuu ta'e. Isa kana ta'uu keessatti amma yeroo gaariitti dhufaa jirra. Yeroo kana keessa garuu sabi keenya akkuma duraa naamusa cimaadhaan disipiliinii cimaadhaan yoo hin qabanne rakkina keessa dhaquun ammayyuu numa danda'ama. Biyyooti baay'een yeroo akkasittiin sabi gurmaa'ee wal ijaaree akkasittiin gara fuulduraatti dhama'ee biyyooti baay'een gara sirna dimokiraasiitti geeddaramaniiru. Isaan kun immoo kan isaan irratti hunda'anii wanta lama irratti hundaa'eeti. Tokkoffaa jabina warra saba sana geggeessanii fi akkasumas immoo jabina saba sana irratti hundaa'e yommuu warri geeddaramsa barbaadanii fi sabii warri geeddaramsa barbaadanii fi warri immoo geeddaramsi sun akka adeemuuf humna qaban organized warri ta'anii jiran yommuu isaan wal qixa biyya sana gara fuulduraatti adeemsisanii geeddaramsi dhufuu danda'eera. Fakkeenya fudhachuu dandeenya biyyoota warra akka Poolaand fakkeenya fudhachuu dandeenya, warra akka Saawuz Afrikaa fudhachuu dandeenya, warra akka Indooneeziyaa fakkeenya fudhachuu dandeenya. Isaan kun hundumtuu gara sirna dimokiraasiitti kan isaan geeddaramuu danda'anii fi humni uummataa inni geeddaramsa barbaaduu fi akkasumas immoo warri aangoo qaban warri geeddaramsaa fi qabsaa'anii yommuu isaan wal gitanii wal qabatanii adeemanii gara fuulduraatti adeemuu danda'eera. Inni kun barbaachisaadha. Sabi keenya isa kana hubatee humna geeddaramsaa biyya sana keessa jiru cimsee qabee garuu akka fedhii uummataa kun hojiirra oolu faana bu'ee fuulduratti adeemuu danda'utu namarra jira. Isa kana keessatti warri geeddaramsa morman yoomiyyuu hin jiraatu. Warri geeddaramsa sana dura dhaabbatan yoomiyyuu hin jiraatu. Isa kanaan yaadi namaa tamsa'uun namarra hin jiru. Biyya sana keessatti dimokiraasii yommuu hawwinu namooti nu morman baay'achuun isaaniiyyuu hin hafu. Wanti nuti takkaan dhageenye dhalachuun isaayyuu hin hafu. Isa kanaan yaadi namaa gargar tamsa'uun irra hin jiru. Isa kana keessatti yaada keenya isa sila ganamarra keennee
adeemuun murteessaadha. Fakkeenya wanta sadan tokkoon dubbachuu barbaada kana keessatti. Tokkoffaa humna yeroo argame kanatti warri aangoorra jiranis humna uummataa kana qabatanii gara fuulduraatti adeemuu danda'u isaanirra jira. Yoo gara fuulduraatti hin adeemne rakkinni guddaan dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf inni lammaffaan kakuun galames akkaataa inni itti hojiirra oolu sabis isaan bira dhaabbatee isaanis sabaa wajjiniin dhaabbatanii kakuun galamee seeratti geeddaramuu danda'utu irra jira. Akkaataa inni itti seeratti geeddaramu irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kun yoo hin godhamu ta'e yeroodhaan yoo hin godhamu ta'e rakkina fiduu danda'a gara fuulduraatti. Inni lamaffaan. Inni sadaffaan amma biyya keenya keessatti kan jiru humni guddaan biyya keenya keessa jiru amma yommuu keessumaa warra ala teenya gaafa laallu dargaggeessa humni guddaan biyya keenya jiru. Inni kun immoo karoora dinagdee ifaa ta'e dhaabbataa ta'e ammuma kaasanii warri humna geeddaramsaa ta'anii biyya sana keessatti waa hojjechuu yaalaa jiranii lafa kaa'uutu isaanirra jira. Irratti hojjechuu danda'a. Ifaa ta'utu irra jira. Inni kun yoo ifaa ta'e warri illee warri humna geeddaramsaa sana illee mormanii qabbanaa'uu danda'u wanta ta'eef isa kana keessatti sabi keenyas warri aangoorra jiranis irratti hojjechuu baay'ee barbaachisaadha. Egaa isa kana keessatti gaaffii ammas kaaftetti yommuu dhufu biyya sana keessatti sabi keenya kan barbaadu dhaabota 300 yookaan dhaabota 5, 6, 7, 8 akkasumattiin lakkoofsa miti kan barbaadu. Kan inni barbaadu hooggansa cimaa barbaada. Hooggansa gurmaa'e barbaada. Hooggansa naamusa qabu barbaada. Hooggansa fedha uummataa kana hojiirra oolchuudhaa fi wanta ifaa ta'e poolisii ifaa ta'e qabu barbaada. Isa kanaaf immoo dhaaboti siyaasaa biyya sana keessa jiran kan Oromoos ta'e kan warra kaanii gurmaa'anii yaada tokko jalatti walitti qabamanii isa kana kennuu danda'u isaanirra jira. Ijaarsi baay'een rakkina saba sanaa furuu hin danda'u. Kan rakkina saba sanaa furuu danda'u kan haala amma jirus hiikuu danda'u fuuldurattis geessuu danda'u hooggansa aanga'e cimaa ta'e poolisii ifaa ta'e qabu isa kana uumuudhaa fi walitti dhufanii iddoo tokkotti walitti qabu. Yoo amma na gaafatte anis dhugumaa yoo hin dubbadhe har'a sabi Oromoo yoo baay'ate dhaabota siyaasaa sadii caalaan kanaaf yaada isaanii iddoo tokkotti deebisuu irra jiraata. Sabis immoo gara kanatti akka isaan dhufaniif dhiibbaa gochuu danda'utu irra jiraata. Ayyee hedduu galatooma luba Dr. Gammachuu Olaanaa. Qabxii kanarratti Dr. Yusuf Nuuree sabni maal gochuu qaba? Amma fakkeenyaaf lubni kaasanii jiran sabni dhiibbaa isaan irratti uumuudha qaba. Fakkeenyaaf dhaabbileen siyaasaa kun biyyoota alaa keessatti yeroo turan yeroolee hedduu maanguddoonni hayyoonni amantaa walitti qabanii isaan kallattii tokkotti akka isaan fullaanii dhufaniif yaalii hedduu taasifamaa ture. Garuu yaaliin sun hundi milkoofne amma garuu ciccinnaan galaa jiran irra caalan isaanii galaa jiran. Mee sabni maal gochuudha qaba? Uummanni Oromoo egaa uummanni Oromoo tokkoomee bakkuma hunda wal dhaga'ee qabsaa'aa jira, qabsoo hadhaa geggeessaa jira. Tokkummaan uummata Oromoo mirkana. Garuu dhaabbileen siyaasaa kun hin tokkoomne. Tokkummaa uummata hafuura uummata jiru kan dhaabbileen siyaasaa kun adda harcaafti moo uummanni bifa kamiidhaan dhiibbaa isaan irratti uumee carraa kanatti gara tokkummaatti isaan bifa kamii waamuu danda'a? Mee yaadni keessan Dr. kanarratti? Obboloowwan keenya warri dhaabbilee siyaasaa ka biyya alaarraa amma gala deeman dura murteeffatanii biyyafitti deebi'uu fi baay'ee waan gaarii godhanii haa galatoomanii. Nu hundi kennaa waliin beekna wanni amma maqaa balu jedhanii galan kun nama hujirra jiru ka waa hojjetee waa harkaa qabu miti maquma lafa jiru namnummaan miseensa ta'eetuma deemaa jira waan maquma malee waan jiraatii miti namuun beeka. Waggaa dheeraa warri obboloowwan keenya zamana dheeraa hedduun isaanii zamana dhugaan qabsoorra turanii hin beekna. Ammaaf ammoo zamana haga boodaa kana haala caccabiinsaa fi gargar uummanni keenya jigiinsaa kanarraa qooda guddaa fudhate warri jaarmani siyaasaa kun qooda guddaa fudhate uummata addaan cabsu uummata gargar qooda guddaa irraa fudhatanii akka hujii isaaniitiin silaa uummanni keenya dhabameetu bada garuu akka rabbiin biyya keessaa uummata afaan tokko godhee walitti urgeessee karaa tokkorra kaayee qeerroo hirriibaa kaasee dhaloota qubee hoggaana jajjabaa rabbiin guddaan gabbaasee akka uummanni keenya afaan tokko tahee haga har'a tarkaanfate kana tarkaanfatee abbaa biyyaa ta'u rabbiin taasisee wanni duuba asirra jechuu barbaadu obboloowwan keenya ka umriin isaanii deeme
Ka'ammoo zamana dheeraa biyyarraa ala jiran hedduun isaanii waan biyya keessaa quban qaban. Fakkii gabaabduu takka yaadadhe yeroo dheengaddaa torbaan kana namni hunduu abalu galee jedhan tokko fakkii gabaabduu takka yaadadhe. Fakkiin yaadadhe sun warra ashaabul kahfii jedhamu warra ijoollee zamana dheeraa keessatti seenan isaanii quraana keessatti dubbatame tokko jira. Warri kun warra ummata ifiitiin wal dhabanii amantii fudhatanii ummanni immoo amantii san hin fudhanne zamana dheeraa dura wanni kuni baqatanii gaara seenanii gaara keessatti rabbiin hirriba itti buusee waggaa 300 orrafan. Gaafa achii ka'an magaalaa dhufanii waa bitatuu barbaadan. Magaalaan jijjiiramteerti waggaa 300 fu'a magaalaan jijjiiramteerti. Mallaqni isaaniis kunis jijjiiramee jira amma isaanii kun hojjetu. Wanna hin sodaadhe qarshiin obbolowwan keenya amma jaarmanni siyaasaa fudhatee biyyattiin galatu kun biyyi hin beektu mallaqa biyya sanii amma dalaguu miti. Mallaqa jechuun fakkimaaf jedhe mallaqa haasofni isaanii yaadni isaanii akkaataan isaan itti yaadan kun akka amma dhaloota qubee keessa jiruu miti waan uummanni beekuu miti. Osoo isaan duuba haga fedhan waan ifii kana mul'isuu yaalanii wanni isaanii kun waan zamana duraati dhaloota ammaa kanaa galuu dandeettu baay'ee itti rakkatan. Akki duuba takkitti isaan godhuu danda'an mallaqa isaanii dullacha kana uummata barsiisuu miti. Mallaqa uummanni amma itti dhimma bahu fudhatanii uummata wajjin jiraatu. Yoo isaan akkas godhuu danda'an taate dhaloota qubee jala deemanii haala wal jaalalaa ka tokkummaa ka biyya keessaa amma jiru kana fudhatanii itti dabalaman taate gormuu ta'uufii ni danda'an. Yoo ammoo mallaqa fi dullachisan dhufanii ka magaalarra oolchanii wahiin bitatuu barbaadan taate rakkoo of jeeqama guddaa biyya keessatti uumuu ni danda'an. Uummanni kun uummata zamana dheeraa summii facaasuu fi rakkoo uummata jidduu kaayuutti muuxannoo dheertuu qabu. Namni biyya isaa ganda isaa nama guddaa isa seha yoo inni Finfinnee qubate namni yeroo baadiyyaarraa kutaarraa aanarraa yeroo dhufu isa bira gad dhufa isa kana nama guddaan beekanii inni ammoo inni haasawaan nama gargar qoodaa kan nama jibbisiisaa kan nama addaan cabsaa yoo taate rakkoo sun amman daldoo uummata keessatti uumuu danda'an keessattuu yeroo isaan lakkoofsa guddaan biyyatti deebi'an ka kulleen sanuma haasawu kulleen fuula biraatiin wama akkas fakkaataa haasawu. Jeeqama biyya teenya keessatti uumuu hin danda'an. Ammoo isaanillee wannan dhaamu mallaqni isin dur deemtanii sun amman dalagu akkaataan isin zamana dheeraa yaada'aa turtan sunilleen amman dalagdu dhaloota qubee dalagu jira. Qeerrootu hojii hojjetaa jira. Bifa saniin akka uummata dabalamtanii uummata keessanitti dabalamtanii jiruu akka amma qilleensi jiru kanas akka waliin jiraachuu dandeettanii gormuu ta'uufii dandeettan. Wanni asirratti dabarfadhu. Namni saba kanaa waa fayyaduu hin dandeenye ala irraa haa hafu. Yoo waa tokko fayyaduu hin dandeette dabalame saba kan keetitti waan dandeettu saniin uummata kan kee fayyadu. Yoo kasaniin taanu taate alatti irraa hafi akkuma duruu zamana dheeraa ala turte alatti irraa hafi uummanni jeeqaman beeku gargar wal arrabsuu hin beeku waa walirraa himuuf wal hamatuu hin beeku. Summiitan uummata keessan kaayinaa jedha haganuma dubbadhaan rabe. Horaa bulaa Dr. Yusuf qabxii babbareedaa nuu kaastanii gorsa bareedaadha. Eegamee luba Dr. Gammachuu egaa uummanni keenya waa argatee jira waa harkaa qaba amma waan harkaa qabu kana akka inni dura qabatee hin deemnedhaafi kallattiilee adda addaan jeequmsi tokko lamaa miti ka geggeeffamaa jiru. Mee waan kana irraa aanuudhaaf uummanni keenya akka uummatatti maal godhuudha qaba. Hayyoonni biyya keessaaf ala jiran waan kana akkamiin tikfatanii duratti qabatanii deemuu danda'a waan jedhu kanarraa aanuudhaa mati qabxiiwwan biraan mootti achi fullaana qabxii sa'a kenna fayyadamuudhaaf. Tole baay'ee ulfaadhu waa'ee dhaabota siyaasaa gabaabaa dhumatti waa tokkoon jedha. Warri alaa galan kuni gaaffii isatti na gaafatetti nan deebi'a. Warri yeroo dheeraa ala turanii galan kuni haala biyya sanaa keessatti kan qoodi isaanii inni guddaan uummata sana irraa baruuf isaanii jira. Dhaggeeffachuu, baruuf gargaaru. Warra adda durummaadhaan biyya keessatti ijaaramanii fakkeenyaaf qeerroos ta'uu, dhaabota siyaasaa ta'uu biyya keessatti adda durummaadhaan ijaaramanii hojjechaa jiranii akkaataa isaaniin yoo gargaaruu danda'an akkaataa isaan gargaaran irratti yoo fuulleeffatanii ofii isaaniittis rakkinuu uumuu warra ofii isaaniittis rakkinuu uumuu saba irrattis rakkinuu uumuu irraa of qusatu jedhee namana baay'een isaaniis kanuma yaadanii waan galan natti fakkaata. Maaliif haalli biyya keessa jiru akkaataan itti amma adeemaa jiru baay'ee adda wanta ta'eef kun baay'ee barbaachisaadha. Walii yaaduma kanan jechuu barbaada gabaabaatti
Keenya amma kan inni gochuun irra jiraatu waan baay'ee argateera. Kan inni argate keessa namoota madaadhaa gadhiifamuu, akkasumas immoo abdachiifamuu, akkasumas immoo akkaataan itti geeddaramsi biyya sana keessatti dhufu karaa isaa bamuusaa argateera. Ammas kan inni gochuun irra jiraatu wanta naannoo isaatti bifa adda addaatiin ta'u kan yaada namaa shakkii keessa gashan bukkeedhumatti ilaalee dhiisee geeddaramsi abdachiifamee wanti adda addaa karaa mootummaas haa ta'u karaa adda addaa abdachiifamee akkaataa inni itti seera qabatu akkaataa inni itti seeratti geeddaramu irratti cimsee warra humna geeddaramsaa ta'anii wajjiniin hojjechuu danda'utu irra jira. Fakkeenyaaf waa'ee olaantummaa seeraa. Biyya sana keessatti olaantummaan seeraa akka inni itti gadi qabatu akka inni keessumaa fakkeenyaaf manni seeraa, manni hidhaa isaan kun hundumtuu seera akka ofii isaanii waan kun hin hojjetamu. Yoo uummati inni gaaffii qabu kuni dhiibbaa isaa cimsee itti godhe malee. Fakkeenyaaf fuulduratti filannaatu ta'aa jenna. Filannaa kanaaf mootummaan abdachiiseera seera geeddaramsaa garaagaraa akka godhu. Isa kana sabbi keenya cimsee duukaa buutu irra jiraata. Biyya sana keessatti karaan filannaadhaa, seerri filannaadhaa akka inni geeddaramu. Waa'een miidiyaadhaa seeraan akka inni ta'u abdachiifamuu duwwaadhaan miti. Yoo abdachiifamuun baay'ee gaariidha. Abdachiifamuun sun seera qabachuutu irra jiraata. Akkaataa inni itti seera qabatu cimsee hojjechuutu irra jira sabi keenya. Inni lammaffaan inni dhumarratti dubbachuu barbaadu. Amma fakkeenyaaf waa'ee dhiifamaa haasa'ama. Baay'ee gaariidha waa'een dhiifamaa. Dhiifamni kun garuu seera qabachuutu irra jiraata. Fakkeenyaaf waggoota dheeraa darban kana keessatti namooti baay'een nama miidhaniiru. Mootummaa sana keessa kan jiran. Miidhaa kana keessatti sabi keenya gara balleessa wanta ta'eef danda'ee obseetu isaaniif dhiiseetu gara kanatti akka adeemamu, gara sirna qajeelaa kanatti akka adeemamu dhiibbaa gochaa jira. Isa kana keessatti afaan Ingiliffaatiin transitional justice kan jedhan jira. Inni kun akkaataa inni uumamu biyya keenya keessatti jiraachuu irra jiraata. Fakkeenyaaf warri gar malee nama miidhanii yoomiyyuu yoo ta'e seeratti dhiyaachuu masaa jiraata. Warri nama miidhan, warri baay'ee nama miidhan, warri jireenya namaa balleessan. Haa ta'uyyuu malee namooti warri miidhamanis miidhaan isaanii kun gadi ba'ee dubbatamuutu irra jiraata. Miidhaan isaanii kun gadi ba'ee dubbatamuudhaan biyya sana keessatti araarri dhalachuutu irra jiraata. Isa kana kan gochuu danda'u warra abboota amantii biyya sana keessatti namoota gurguddaa kan ta'ani akkasumas mootummaan isa kana baay'ee itti yaaduutu namarra jiraata. Maaliif haala geeddaramsaa kana keessatti dhiifamuu duwwaa haasa'uudhaan inni kun yoo dagatame deebi'ee sirna-dhablummaan deebi'ee akka dhufu wal miidhuu garmalees deebi'ee akka dhufu karaa banuu danda'a wanta ta'eef. Kanaaf ani keessuma akka abboota amantiitti isa kana baay'een cimsee dubbadhaa. Isa kana sabni keenya namaaf dhiisuun sirriidha. Dubbii Waaqayyoos nu gorsaa sirriidha. Haa ta'u malee miidhaa darbe keessatti miidhaa gurguddaa warri godhatan akkaataa isaan itti gaafataman mootummaanis itti gaafatama. Inni lammaffaan immoo warri miidhames immoo miidhaan isaanii kun akkaataan itti gadi ba'ee dubbatamu. Kun hundumtuu kan inni godhamuu fi fuulduratti wanta akkasii akka hin dhufne waa'een transitional justice itti yaadamuutu irra jira jedheen yaada. Maaliif yommuu amma wanta biyya sana keessatti ta'u ilaalu sodaan koo inni guddaan isa kana wanta ta'eef. Kanuman jedha Abdulhamza. Dr. Gammachuu hedduu galatooma qabxii bareeda kaaftanii mee qabxii waan dhiifama kanallee Dr. Yusuf illeen yaada dabalata qaban nuu kaasanii. Kaan immoo muummichi ministeera egaa wanni isaan ittiin adda durmaan amma yeroo ammaa kanatti beekaman waan maddamar jedhu tokko ida'amu waan jedhu tokkodha. Yaadni kun hedduu yeroo ammaa kana leellifamaa jira kallattii biraatiin alaabaa warra Minilikii warra durii san qabatanii maddamariin jechuun Itoophiyaa duroo wada ነበረችበት ክብሯ እመልሳለሁ jechanii jedhuuf maddamarii kana garamittiidha namoonni geessaa kan jiran. Isaan kan alaabaa Minilik durii ka uummanni kennallee bakka akka buune namni bakkuma hundaa mormu san qabatee ba'aa jira. Gama kennatiin illee uummanni Oromolleen alaabaa adda bilisummaa fi akkasumas alaabaa Abbaa Gadaallee qabatee ba'ee jira. Egaa namoonni biraa immoo maddamarii kana garamitti yaadni kun garamitti deemaa jira waan jedhu sodaa hedduutu jira. Oromoo bakkuma durii isatti olaantummaan durii sun akka inni deebi'ee dhufuuf irratti hojjetamaa jira. Waan kanarraa akkamitti of eeggachuun danda'ama. Maddamar jechuun ka sabni biyyatti san keessa jiru gara saba 80 olitti jira. Amantiilee adda addatti jira. Ilaalcha adda addatti jira. Aadaatti jira. Afaanti jira.
wantoota kunin ifan taaneef moo namoonni maaliif maddamarii kana gara biratti akka geessaa jiran argaa jirra. Wanta kan Oromoon akkamitti waan ofillee eeggatee ka birallee osoo hin tuqin akkamitti duratti harkaanfatee deemuu danda'a. Dr. Yusuf waan dhiifamaa fi kanarratti yaadni keessan osoo irraanuu ibsitanii. Galatooma dhiifama irratti haguma doktorri jedhan san irratti gabaabadha. Kanarratti ammoo waa'ee uummanni biyyattiin sabaaf sablammii hedduurraa ijaaramte bakka namni tokko qofaan fedhu irratti deemuu hin dandeettu akkaataa namni tokko qofaan fedhu illee deemuu hin dandeettu waan uummata san hundaa jidduu jiraata uummanni sun hunduu itti quufe san qofaan deemuu dandeetti haga ammatti wanni harkaa qaban alaaballee taatu tama amma biyyittiin qabdu tana alamni illee beekee fi biyyileen hangi tokko irratti walii galee amma deemaa jirtu tanarratti namni walii gala. Tana jechuun osoo teenna balleessuu hin tahin takkaata warraata miliqsan balleessuu hin tahin garuu ta nama mara jidduu jirtu ta amma namuu irratti walii galu tama biyyattii tanaan deemanii maqallee kama biyyattii akka alamni amma beekee kanumaan deemanii eeganaa yeroo birarratti maqaa biraatii fi alaabaa biraatiif yoo uummanni irratti walii gale sun rakkoo hin qabdu garuu bakka tanatti mirga nama kana hundaatu eeguu nama barbaachisa. Wanni bakka tanatti an sodaadhu akka muummichi ministeeraa baanu waraabicha guyyaa qofaa miti culullee guyyaati. Waraabichi guyyaa ka beekamaa kana cululleen guyyaa ammoo nama alaabaa tantee fudhatee sirba kan kee sirbee ammoo kaayoo ofiitiin deemmatu. Waan ati galmeessite kana hundayyuu yeroo gabaabduu keessatti ta'ifii godhuu danda'u. Culullee sun akka laafatti nama harkaa buutuu dandeetti. Ka irra nama miidhullee waraabessarra cululleettu irra nama miidha. Kanaafuu warri bakki tun cululleettu jira. Akka galmii wanni namni keenyatti miidhamee yeroo hagas geettu dhiigni hagas ga'u lubbuun hagas geettu itti baatee namni hagas ga'u irratti hidhamee horiin hagas ga'u irratti bade sun akkasiin culullee yeroo gabaabduu keessatti nama harkaan butamne san akka gaariitti beekanii qophaa'anii fi ammoo nu amma uummanni keenya waan amma namni mirga hagana ga'u kana namni galmeesse waan uummata keenya ta'eef abbaan biyya tanaa kan uummata kanaan deemu ammoo waan nu ta'eef waan namni hundi itti quufuun uummataa deemu. Akkaataa namni hundi itti quufuun akkaataa namni hundi jidduu jirtuun deemu ta'ifillee mul'ifataa garuu taa biyyattii ta namni hunduu keessaaf argu daawwitee namni hunduu keessaaf argu ta'uu qabdi biyyi sun waan duraan diinni keenya sodaachise zamana dheeraa nurraa odeessee maqaa nuun balleesse sun hangni tokko amma baddee jirti haga hafellee akka nu if keessaa bakka tanaan mul'ifne. Akka abbaa biyya tanaatti akka nama itti gaafatama waan kana hundaa qabutti ka biyyileen itti kennitee aalamnillee qubaan qabutti waan kana waan maqaa haa taatu alaabaa haa taatu waan hundaanuu waan nama mara jidduu jiraata akkaan deemne ummata kana walitti qabne ammoo ka waan kana nu harkaa butee nu harkaa fudhatu barbaadu ifirraa eegaa sanii qophaa'aa afaan jidduu teennaa tokko ta'aa ummata tokko godhaa jaalalaaf kana jidduu kaayaa. Bifa sanii yoo eegne ragaarii walitti dabaliinsi jechi amma jedhamee deemu kun bakka amma jirru kanarraa dugda duuba deebi'uu hin qabnu. Bakka amma jirru kana haga amma namni hunduu naannoon hunduu afaan ifiitiin waa barattee aadaa ifii kabajattee amantii ifii kabajattee akkaataa ifiitiin waa ofataa jirtu kana haganarraa fuulduratti dabarree mirga keenya sabachiisuu qabna malee dugda duuba deemnee gabrummaa bira deebi'uun waan malaatii miti eeganallee sun hin taatu. Walitti dabalatu jechuun waan namni hunduu qabu walitti dabalanna malee ta nama tokko qofaa irra garagalchinee taan dhabamsiisuun waa walitti dabalatu miti taan balleessuu taati tuni aganuma jedha. Hedduu galatooma Dr. Yusuf Nuuree egaa mee kanarratti egaa luba Dr. Gammachuu Olaanaa egaa Itoophiyaawwannetii durii leellifamuu hedduu argaa jirraa. Egaa waan kana isanillee hordofaa jirtanii namoonni keenya ija sodaanillee ka argaa jiranitti ilaalaa jiranitti hedduudha. Mee waan kana isin akkamitti maddamariin kun inni dammaraalleen jechuun kun isee gara bilaatiin maccaflaqii taatee Oromoo kanallee cafallaqanii bakka biratti argitanii injifannoo uummanni keenya irratti wareegame kan kallattii biratti geessinna jechuu sodaan waan jiruuf akkamitti ilaalaa jirtan luba? Ani akkanii itti hubadhu waa'een walitti eda'amuu yookaan maddamariin jedhamu kun egaa muummichi ministeeraa akka isaan itti haasa'anii
guutummaatti yoo naaf ifaa hin taane iyyuu kan isaan jechuu barbaadan waa'ee tokkummaa sabaa haasa'u natti fakkaata jechuun nuti tokkummaa akka sabaatti tokkummaa keenya ijaarrachuutu nurra jiraadha. Wal hiruu wal harcaasuurra yaadi isaa hubannaa gaarii keessatti yoo ilaalamee gaariidha. Saba sana keessa gurmuu garaagaraatu jira. Tokkummaadhaan walii wajjin eenyummaa sabii achi keessa jiru kun eenyummaa isaa eeggatee yoo walitti ida'ame karaa siyaasaas karaa dinagdees karaa sabummaa waliin jiraachuus bu'aa guddaa qaba. Inni kun gaariidha. Garuu yommuu fakkeenyaaf muummichi ministeeraa jecha kana dubbatu namooti immoo akka lafa jirrurraa hiikanna wanta ta'eef namooti hiika garaagaraa kennu. Hiika garaagaraa kennan kana kontiroolii gochuu hin danda'amu kanatti baay'ee rakkachuun namarra hin jiru. Akkuma gaariidha jennee gaariidhumatti hiikuurra kana. Namooti warri kaan immoo egaa fakkeenyaa fi akkuma amma jettee madamarii kana maal jedhusa wal cafaquutti geeddaruu danda'u ta'a. Uummati Oromoo kana booda kan cafaqamus miti, kan nama cafaqus miti. Lafa guddaarra ga'ee jira wanta ta'eef. Waa tokkoon jechuu barbaada waa'ee Itoophiyaa yommuu haasa'u. Ilaa ulfinni Itoophiyaadhaa fuula ishee dura jira malee booddee isheen jiru. Anaaf saba keenyaafis. Sabi keenya seenaan inni qabu booddeetti inni hafe seenaa miidhaati. Seenaa gadadoo baay'eetu jira. Seenaa namni keessatti miidhamaa turedha. Namni Oromoon keessatti miidhameera. Sabi warri amma Amaaraa nu jennu, Kambaataa nu jennu, Tigree nu jennu kuniyyuu keessatti miidhamaa turan. Seenaa miidhaa baay'eetu keessa jira. Kanaaf ulfinni Itoophiyaa fuula dura jira. Ulfinni Itoophiyaa booddee jira warri jedhanii haasa'anii dogoggora. Maaliif seenaan fuula dura jira. Ani nama amantiiti. Namni amantii asii achi fuula isaa duratti ilaala. Fuula keenya duratti ilaalla. Kanaaf sabi keenya cimsee kan inni dubbachuun irra jiraatu, kan inni irratti qabuun irra jiraatu, ulfinni Itoophiyaadhaa fuula isaa dura jira. Fuula saba keenyaa dura jira. Fuula duratti ijaaramaa jira. Booddee kan jiru wanta baay'ee keessa jira. Seenaa baay'ee keessa jira wanta ta'eef seenaa gaggaarii isa booddee keenya jiru qabanneetu isa fuula duratti cichina. Akka kattutu haasa'amee gaarii natti fakkaata. Isa fuula duraattis immoo saboota garaagaraa, ilaalcha garaagaraa, hubannaa garaagaraa, shaakala garaagaraa kan qabanii kan haammatee adeemuu danda'u. Seenaan Itoophiyaa inni booddee jiru waan qooda yartuu irratti ijaaramee jira wanta ta'eef nama hundumaa hin haammatu. Kanaaf isa kana eeggannee haasa'utu nurra jira. Sabi Oromoo immoo namooti yommuu isaan gadi ba'anii dubbatanii wareeruun namarra hin jiru. Maaliif biyya dimokiraasii, biyya garaagarummaa qabu ijaarra jennee waan yaadnuuf kana keessatti namooti tokko booddee isaanii malee fuuldura hin argan. Isaan kana waan goonu hin qabnu gaddinee madhiifnee hojii keenya hojjechuutu nurra jira. Akka kanatti yaaduutu namarra jira. Waa'ee alaabaa. Alaabaan kun egaa faajjiin hiika garaagaraa qaba. Faajjiin wanti kun amma toora qabachuun amma yeroon isaa toora qabatee gar tokkotti deebi'amutti isa kana obsanii danda'uun namarra jira. Faajjii garaagaraa qabatanii ba'uun gaariidha. Namooti waan isatti tole namni qabatee ba'uutu irra jira. Nama hin arrabsin, nama hin xinneessin. Waa'ee mirga namaa irratti eegumsa ga'aa haa godhamu malee isa kana danda'uutuma namarra jira. Faajjiin sun mallattoo garaagaraa qaba. Fakkeenyaaf faajjiin tokko tokko saba Oromootti hin tolu. Garuu faajjiin warri sun yommuu qabatanii ba'anii hamma isaan dhufanii mormatti nun dhinitti sammuu keenyatti nun marinitti achumatti kabajanii ilaaluu danda'utu namarra jira. Isa kan keenyaa immoo sabi Oromoo isa kan saatii kun kan kooti jedhee qabatee jiru immoo cimsee qabatee jala dhaabbatee fuulduratti adeemuu danda'utu namarra jira. Haa ta'u iyyuu malee qalbiin nama keenya kan irra ta'u jiraatu girgirri isaa amma uumamu kan utuu hin ta'in hojii jechuun ijaaramuu, hojjechuu, fuulduratti wanta barbaadan sana akkaataan itti hojii irratti hiikamu irratti gurmaa bifa garaagaraa walii wajjin dhaabbatanii hojii irratti gochuun namarra jira. Namni amma gammadee haala kana keessatti gammachuusaa bifa garaagaraatiin mul'ifata. Of eeggannaan adeemuun garuu barbaachisaadha. Kanuman jedha gabaabaatti. Hedduu galatooma luba Dr. Gammachuu Olaanaa egaa qophii kennaa kanumaan gara goolabbitti geessina. Egaa Dr. Yusuf Nureen kallattumaadhaan muummicha ministeeraa biyyattiidhaaf
haala amma jiru keessatti ajjeechanleen irratti yaalamee ture rabbiilleen isa baasee jira egaa kallattii addaan addaan deeggarsilleen biyya keessa biyya alatti illee taasifamaa fi jira jijjiirama deemamaa jiru kana kenni jabeessee dura qabatee deemuuf kallattuma muummicha ministeera biyyattiidha fi dhaamsi keessan maalidha hawaasa kennallee fi dhaamsi keessan akka goolabbitti maalidha kan jedhuu fi kallatti biraan immoo egaa mata dureedhuma kanarratti imalli haajjii bara kana ulamoonni guyyaa kaleessaa fatwaa kennanii jiran majlisni seeran alaa bakka nuun bu'u jechuudhaan uummanni mormii geggeessaa jira kallatti saniinuu hajjii deemuun ulamaa'onni waraabeyyi guyyaatii saamicha geggeessaa jiran gahu jechuudhaan uummata keenya irratti dirqamaa miti jechuudhaan fatwaan kenname jira kanarratti illee dhaamsi keessan akka goolabbitti maalidha waan jedhu nu goolaba Dr. Yusuf. Galatooma Obbo Hamza durante baga rabbiin guddaan isin baaseedhaani ummata keenya ka achitti miidhamellee rabbi nu haa fayyisu ka wanni ana achirratti dhaamu akkaataan amma itti deemaa jirtu akkaataa gaarii eegaltii gaarii hojiin ji'a sadeen kana keessatti hojjette hojii guddoo waan guddoo nama boonsu waan guddoo namni hunduu qalbii ummataa tokko godhe akkanumaan fuulduratti itti fufi dugda duubatti hin deebi'in rifannoonni kun dugda duubatti hin sodaachisin lubbuun guyyaa rabbiin guddaan baase duuti ummanni kan kee hundi si wajjin jira ummata kan keetii miti sabaaf sabalammiin Itoophiyaa guutuun namni dhugaa barbaadu ka haqa barbaadu ka mirga barbaadu ka nagaya ilmaan ifiitiif fuuldura ifiitii barbaadu hunduu si waliin jira warri waa badii hin deemu gara tokkollee hin gayu ka ammoo badii san eegu si qofaa miti ummata hundatti si waliin ofirraa eega kanaafuu dugduuba hin deemini fuuldura deem jedha tuun ammoo ummanni keenya afaan tokko taanee fuuldura taa deemnu waldhabbii fi gara waa ofirraa haa fagaannu jabaannee waan hundayyuu of jala laallee bakka qoreen jirtu hunda irra haa tarkaanfannu akkaataa barbaachisu yeroo barbaachisutti waan rakkoo jirtu hundayyuu akkaataa barbaachisu yeroo barbaachisutti furmaata haa barbaadnuu fi waan garii sagantaa haa godhannu waan garii waan ardhaa furmaata barbaadaniiftu jira rakkoo garii ammoo rakkoo waggaa dhufu barbaadaniiftu jira gariin ta waggaa hedduu booda barbaadaniiftu jira waan hundayyuu ardhuma furmaata barbaadaaf yoo itti waa balleessutu mala isii tan akkanatti akka gaarii taa beeknu tuun ammoo gaafii muummicha ministeeraati ammallee dhaamsi an dhaamu gaafii takka jira dullattiin bu'ee jirtu hawaasni muslimaa rakkoo gurguddoo qaba gaafii waggaa jahaaf dura isaan gaafatanii hagammaa deebiin argatanii jira leengaddallee ballama nu seentanii gaafii tana yeroo gabaabduu keessatti deebii deefneettan deebii tana kabajaan teenee isinirraa eeggataa jirra deebii tana akka dafi nu deebiftan majlisni ummata sanirra kaayamee odoo ummataan hin filatamin nama ummanni jibbu ummatarra kaayanii yeroo dheertuuf ummata miidhaa ture sun akka ummatarraa ka'u fatwaan obbolowwan keenya warri olamaa'ii biyya keessaa dabarsan sun laalee caqase dhibbarraa dhibbatti deeggara waan isaan jedhan san ummanni muslimaleen akkasitti beekee hagaa wanni kun jirjiiramtuu hajii inshallah yoo rabbi laaffisi tamatti aantu hajjitanii haga rabbi nu laaffisu warra majlisaa san waliin hojjettanii karaa isaaniitiin wayitti dhimma bahurraa akka namuu irraaf qusatu sun ammoo mootummallee garsiifti ummanni muslimaa ejjennoon ummata muslimaa maal ta'u jechuu garsiifti kanaafuu galatoomaa isiniin jedha rabbi si wajjin haa jiraatu jabaadha milkaa'u rabbi nu haa milkeessu hunda kennaa. آمين 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 دكتور يوسف هدو غلطوما إيجا اللوبا دكتور جمّتشو ولانا أكا قول بيتي موميتش من استراف اللي دامسي كي سمالي دا أكو مامري فوقافت دكان إيجا حواسي مسلمة غافي ديرا غافتا توري لوبا إسن اللي وان كركوبا أبدان جدا أبدي قد كبا مرمي بيكي ساتي لو سورة جلقا ومراتي ومني مسلمة غافي مرغا غافي وان غباب دو غافتا توري أكو ما بيكتن أبن ومني مسلمة إرات هوغنمو وروتا ويانين كان اندورا ملز زيناوي منين جما كيسا منين dhugaatii keessaa walitti guurtee osoo ummanni muslimaa diduu fedhumisaan achi kaawwate ummanni muslimaa carraan uu kennan ummaan hoggantoota keenya haa filannu jedhee egaa carraan kun ummata dhorkamee ummanni muslimaa mallee duuriyyee kashalabbee ganda keessan kan ummata kan ajjeesisaa turan hiisisaa turan shororkeessa jedhanii ummata keenya goolaa turaniin ammallee hogganamaa jira gaafiin sun ammallee hin deebine ummanni waan sun nu deebisa jedhaa jira kanallee wal qabsiiftanii gaafiin kun gaafii mirgaati ummanni oromoo kallatti kanaanillee miidhamaa jira miidhamuu hin qabu
qabu dhaabni namni isa hogganu namummaan Oromoo akka nu hogganu gaafii mirgaa gaafataa jiran duuriyyee Mallas Zeenaawiin karaa irraa guuretti ammallee uummata hogganaa jira kanallee hojii wal qabsiiftanii egaa akka goolabbitti dhaamsi kennaa keessan nu dabarsitan. Waa'ee uummata musliimaa kan hin jechuu barbaadu qabsoo isaan karaa nagaa godhan biyya keenyaaf iyyuu fakkeenya guddaadha miti achi keessa fakkeenya guddaadhaan godhani isa kanaa fi kabaja guddaa kennuufi nurra jira namoota keenya yeroo sana fakkeenya kanaan karaa kana bananii garuu gabaabaatti kan hin jechuu barbaadu qooda amantii keessa mootummaan dhaquun irra hin jiraatu abbooti itti gaafatamni amantiidha kan abboota amantiitii fi seera isaan qabanidha kanaafi seera qabanii fi qooda abboota amantiitii fi jaarsummaa sana keessatti akkaataa raawwatutti yoo gargaarame malee mootummaan keessa galee akka kana gochuun qajeelaas miti rakkina guddaas fida. Rakkina guddaa amantoota gidduutti fida. Rakkina guddaa akkasumas mootummaadhaa fi ijaarsa amantii gidduutti fida. Kanaaf karaa qajeelaan yoomiyyuu warri amantii abboota amantii warri dhimmi isaa ilaalu suni dhimma isaanii akka isaan keessa isaaniitti fudhatanii gargaaru malee mootummaan keessa dhaqee rakkina uumuun irra hin jiraatu inni kun sirrachuu qaba. Isa kana immoo mootummaan amma jiru kun sirreessa jedha. Qoodi mootummaadha akka isaan rakkina fudhatan gargaaruu duwwaadha. Gargaaruu duwwaadha fasiliteetii gochuudha. Isa kana jedhee namana kana utuu kanatti akka ta'u dooktoriin amma bal'inaan dubbataniiru waan isaan jedhan sirriidha. Akkanii ta'u mootummaanis gargaarsa barbaachisu hin godha jedhee namana inni kun baay'ee barbaachisaadha. Inni lammaffaan yeroo darbe Prime Ministerii biyya keenyaa Dr. Abiy irratti aggaammiin godhame baay'ee hunduma keenya gaddisiise. Inni kun garuu achi keessatti gaa Waaqayyo isaan oolcheera. Haa ta'uyyuu malee kun waan tokko agarsiisa. Fuulduratti geeddaramsa yommuu dhufu warri geeddaramsa morman immoo jiraachuu isaanii agarsiisa wanta ta'eef isa kana keessatti ammayyuu sabi keenya eeggannaadhaanii Prime Ministerii keenya bukkee dhaabatee akeeki jiru gara gaariitti akka anna deemu gargaarsi ta'utu irra jiraata eeggannaanis ta'utu irra jiraata keessumaa lafa gurmaa'ina akkasiitti eeggannaa cimaan ta'utu irra jiraata jedhee namana isa kanarraa hafuu isaaniitti balaan kunis akka kanatti ta'uu isa kanarraa hafuu isaaniitti baay'ee gammanna haa ta'uyyuu malee keessuma warra miidhaman garaan koo baay'ee kan na cabee dargaggoota akkasumaan nagaadhaan dhufanii iddoo sanatti argamanii garaan keenya baay'ee nu cabee isaan kana bira dhaabachuutu namarra jira. Sabi keenya eeggannaadhaan gurmaa'ee utuu hin raafamin utuu miiraanis hin fudhatamin hojiin kun akka inni itti hojjetamu fuulduratti adeemu irratti qalbeeffachuu jiraata. Prime Ministeriin keenyas amma jiru deeggarsa uummataa guddaa qaba wanta ta'eef deeggarsa uummataa kanaan waan sirni dimookiraasii biyya sana keessatti akkaataan itti dhaabbatu saffisaan toora akka inni qabatu seera kan jajjabeessuu barbaada kadhannaa keenyaan immoo duukaa jirra kanuman jechuu barbaada gabaabaatti ulfaadha. Horaa bulaa deebanaa egaa hayyoota amantii luba Dr. Gammachuu Olaanaa hedduu isin galatoomfannaa akkasumas sheeka kennaa Dr. Yusuf Nuuree horaa bulaa deemanaa galatooma rabbiin argitee bakka isin jirtanutti isin haa tiksu yeroo adda addaatti sagantaa keenya kanarratti argamuudhaan hawaasa keenyadhaa fi dhaamsa murteessaa dabarsaa turtan ammaan boodallee egaa hayyoonni amantii qabsoo keessatti shoorri keessan akkaan olaanaadha yeroo bira deebinee akka ol argina abdii guddaa qaba hayyee nagaa keessu jiraadha turtii gaarii nagaatti galatooma. Okay ulfaadha galatooma. Hayyoota hundeessee raadiyoo Daandii Haqaa dhugaadhaan kuukamee lammiidhaaf carraaqaa dhimma rakkoo sabaa bakka nyaatu hooqaa kanaaf jaallatamee. Raadiyoon Daandii Haqaa Raadiyoon Daandii Haqaa wabii sabaaf biyyaa umurii nuuf dheeresi meel nuuf dagaagsi Allah yaa Rabbii kiyyaa.